Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Meeshaa gurgurtaa adda addaa bitannee gara Naayijeeriyaatti gaafa deebinu gumruk irratti poolisootni akka gubboo yookaan matta'aa kenninuuf na gaafatan. Nutis in kenninu jennee mormine. Kanarraa kan ka'e meeshaalee kiyyaaf kan hiriyoota kiyyaallee to'annaa jala oolchan. Ji'oota muraasaan booda meeshaaleen hiriyoota kiyyaa hin dhiifaman. Kiyyaaf garuu birrii 40,000 na gaafatan. Meeshaalee kiyya keessaa meeshaan baay'een babbadeera fudhatameera. Meeshaalee hafan ilaalee sanirratti immoo birrii 40,000 kaffaluun kisaaraa malee bu'aa akkanaaf hin qabne beekee meeshotas achumatti dhiise. Namoonni an birrii irraa liqeeffadhes na ari'uu jalqaban. Warri gariin poolisiin na qabsiisuuf deeman. Warri kaan immoo mana murtiitti natti raggaasisanii mana hidhaatti na galchuuf ka'an. Kanarraa kan ka'e waan qabu hundaa gurguree idaa isaanii hundumaa kaffalee birrii 1,000 qofatu narratti hafe. Birrii 90,000 keessaa jechuudha. Garuu immoo waan qabu hundumaa harkaa fixadhe. Saantima taaksiidhaaf kaffaluyyuu dhabee rakkadhe. Achiin booda gara daldaltootaaf abbootii qabeenyaa kiristaanaa warra ta'aniitti deemee gargaarsa isaan gaafadhe. Tokkoon isaanis tole yookaan waawwonaan hin jenne. Ittuma deddeebi'ee isaan gaafadhe. Garuu deebii irraa dhabee itti dhiise. Eenyu bira akka deemuu qabus hin beeku ture. Sagalee Waaqaas hin beeku ture. Garuu calluma jedhee kitaaba qulqulluu dubbifachuu jalqabe. Garuu hubachuun na rakkise. Osoo yaada kana keessa jiru mandara keessa jiraadhurraa yaamichi tokko na dhaqqabe. Yoo ariitiin bakka yaamicha kiyyaas dhaqqabu abbaa diqqaan kiyya obboleessa abbaa kiyyaa inni maadhaan yookaan quxisuun mana kiyya gubee na ajjeesuufis akka na barbaadu natti himan. Anis dhaga'ee baay'ee gadde. Dur yeroo an miseensa ergamoota seexanaa ture na sodaata tureeyyu. Amma garuu akka an jirjirame dhaga'ee ganaa osoo an mana kiyyatti hin galin mana kiyya gubee na eege. Anis Gooftaan akkas jedhe. Kan na fayyisteef akka an akkas rakkadhuufi diinottaan kiyya akkas akka na taphatanuufi jedhee kadhadhe. Hin booye, hin aare gara eenyummaa kiyya duriitti deebi'ee isatti agarsiisuu barbaade. Abbaa diqqaa kiyyatti jechuudha. Garuu immoo waan lamaan yaadee keessi kiyya guddaa sodaate. Tokkoffaan Gooftaan carraan kun siif carraa dhumaati isa naan jedheefi lammaffaan immoo yoo duuba deebite du'a fooniitiif du'a lammaffaa duuta ibidda gaannamiitti gatamta isa naan jedhe yaadadhee
guddaa sodaadhe. Yoo gooftaatti obsadhee jiraadhe immoo abbaa diqqaan kiyya kun na ajjeesuun isaa hin hafu. Baay'ee yaade, baay'ee dhiphadhe, waan ta'u garatti goru, garatti deebu wallaale, gargaarsa baay'ee barbaade. Kitaaba qulqulluu dubbisees waan akkasii kanarratti sagaleen Waaqaa maal akka jedhu hin beeku ture. Dhaggeeffattoota kiyya, wanni kun hundinuu kan anarra ga'eef nama reefuu amane ta'uu kiyyarraa fi nama na qabatu, na gorsu, na gargaaru dhabuu kiyyarraa akka ta'e akkanaaf hubattan barbaada. Hubannaa gaarii gorsaaf gargaarsa barbaachisu dhabeessarraa kan ka'e lubbuun baay'een akkasiin gara boodaatti deebi'u. Kanaafuu amantoota keessattuu lubbuu haariyaa irratti sooressitootni kaan jaarsoliin mana sagadaa cimsitanii irratti hojjechuu qabdan. Dhugaa baatanii fi gara gooftaatti yoo dhufan immoo qabatuu yoo hin dandeenye teete osoo dhugaa bahuu fi baattan wayya. Gooftaan Yesuus akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15-17 irratti barreeffametti hordofataa isaa kan ta'e Phexros gaaffii 3 yeroo gaafatu akkas jedheen, ilma Yoonaa Simi'oon na jaalattaa? Ilma Yoonaa Simi'oon nan jaalattaa? Ilma Yoonaa Simi'oon nan jaalattaa jedhee gaafateen booda ilmoolee kiyya, hoolota kiyya naaf bobbaasi, naaf nyaachisi jedheen. Dhuguma nama mana dhaggeeffachaa jirtu Yesuus dhugumaan yoo hin jaalatta teete ilmoolee isaa, hoolota isaa nyaachisi, hoolota isaa nyaachisi, ilmoolee isaa nyaachisi siin jedha. Waraana ergamoota seexanaa waliin. Yeroo kana ergamootni mootittii dukkanaa yookaan xarafuu negist na rakkisuu jalqaban. Harka isaaniitti guddaa rakkadhe. Anaa jirjiramee gara gooftaa dhufee ji'a tokko ta'eeruun namooti na waliin jiran rafaneeranuun ergamootni kunniin halkan keessaa sa'aatii 8tti dhufanii hirribaa na kaasan. Achiin akkaan manaa bahu na ajajane. Anis tole jedheenii manaa bahe. Wanni kun hunduu oojjuu yookaan abjuu natti fakkaatullee garuu dhugumaan ta'e. Manaa na baasaniin duuba gara bakka awwaalchaa tokkootti na geessanii yoo tole nuun jettee gara keenya hin deebiin si jeesna yookaan si hiyyoomsina naan jedhanii na geessan. Anis gara manaatti deebi'uu jalqabe. Garuu akkamitti akka gara bakka awwaalaatti dhufe gaaffinaaf ta'e. Gaaffinatti ta'e. Yoo an deemee mana galu haadiqqoon kiyya eessaa akka dhufu na gaafatte. An garuu deebii womaa osoo hin kenniniif galee rafe. Ergamootni seexanaas halkan dhufuu dhiisanii guyyaa guyyaa dhufuu jalqaban. Guyyaa guyyaa daandii yookaan karaa ani irra deemurra dhufanii na lolan. Yoo isaaniin wal lolu namni na argu akka waan an nama qilleensaan yookaan gaaddidduun wal lolu yookaan nama waan waayitiin ari'amaa deemuutti yookaan akka nama sammuu dhabeefaatti na laalu turan. Ergamoonni kunniin ana qofatti mul'atu turan. Yeroo 4 akkas wal lolleen booda bakka isaanii mootittiin dukkanaa yookaan xarafuu negist bakka qabatte. Guyyaa jalqabaa konkolaataan dhuftee mana an jiru bira dhaabde. Akkuma beekamu baay'ee bareedde. Namoonni isii waliin na argan akka hiriyaa kiyyaatti fudhatan. Yoo isiin dhuftus takkattumaan argee akka isii teete beeke. Kan dhuftes guyyaa walakkaa sa'aatii 6 yeroo namni hin jirretti ture. Akkas naan jette. Gara waldaa kiristaanaatti deemuu dandeessa. Waaqessuus dandeessa. Garuu kun kan ta'u yoo ati waa'ee eenyummaa kiyyaa waan tokkoyyuu dubbatu dhabde qofadha. Waan si barbaachisu waan fete siif kenna naan jette. Anillee sagalee dubbii Waaqaa guddaa waan hin beekneef homaa jechuu hin dandeenye ture. Waan isiin naan jettu calliseetu malaalaa ture. Gara isaanii akka deebi'uuf na sossobde. Garuu an toles waawwoos hin jenne hin callise. Kana booda gara konkolaataa isiitti seentee deemte. Yeroo lamaaniif haadiqqoon yookaan haati warraa obboleessa abbaa kiyyaa isii keessumsiisteen booda eenyummaa ishii na gaafatte. Anillee eenyummaa ishii itti himne hin callise. Guyyaa dhumaatiif yoo gara kiyya dhuftu bifa addaatiin of eeggannoo cimaan akka gara isaanii deebi'uun akka eeggachiiste. Itti dabaltees kun carraa dhumaa akkanaaf ta'e. San ta'uu baannaan ji'a muraasaan booda dhuftee akka na ajjeestu yookaan akka bifa kiyya gara balleessitu yookaan akka na hiyyoomsitu natti himtee na biraa deemte. Anilleen sodaadhe. Achiin gara waldaa kiristaanaatti obboleessa tokko bira deemee waan kiyya hundaa itti hime. Innis gara waldaa gargaarsa naaf godhutti adrees isaanii naaf kennee yookaan bakka isaan jiran natti himee
gara isaaniitti na qajeelche. Anis garas deemee haala mijeessituu dhaabbatichaa dhaggee isii dubbise. Isiinis tajaajila dhaabbatichi kennu natti himte. Achiin gara sagantaa waldaa kiristaanaa tokkootti deemee garee kadhataa tokkotti makamee kadhannaa jalqabe. Yesuus mootii nammaraati, mootii iyyuu mootii. Yoo jedhaanillee hirrifaatina sun jedhii dharaati. Yesuus gooftaa nammaraati, gooftaa iyyuu mootii. Yoo jedhaanillee hirrifaatina sun jedhii dharaati. Yesuus fayyisaa maraati, fayyisaa iyyuu mootii. Yoo jedhaanillee hirrifaatina sun jedhii dharaati. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna. Osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. An kan isin waliin ture Wandimmaa Gany Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 0917710868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1:45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa, nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moo sin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.